Ashabarka fuun hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa manni mana keessanii nuti illee isin simanna har'a Itoophiyaadha guyyaa kabaja ayyaana Aduwaadhaatti ture waggaadhaan kan kabajamu kan barana kana immoo wanni adda godhu Aduwaa 00 jechuudhaan piroojeektii akka biyyaatti guddaa ta'e warra badhaadhinaatiin ijaarameeti kanaaf qophaa'aati ture. Arramoo faallaa saniitiin Aduwaarratti maaltu tahame Finfinnee keessatti maaltu tahame keessattuu karaa warraa faannoo deeggara jedhuuti yookiin ammoo Addis Ababaa Araadaa warra ofiin jedhu jechuudha. Dhiheenya kana waraqaa adda addaa maxxansaati turan torbaan kana keessa jechuudha. Aduwaarratti dhaaduulee garaagaraa jechuudha. Aduwaan kan durii irraa adda ta'ee jechuudha kan hin dabre. Haasawa achirratti Birhaanuu Juullaa godha. Maaltu jedhame maaltu godhame kan jedhu arrame haga tokko waliin ilaallaa akkasuma viidiyoo tokko illee isin agarsiisa jechuudha. Garumaatiitti na waliin tura. Jalqabarratti ayyaana Aduwaa waggaa 228ffaa ayyaana Aduwaa kana ka addaatiin eegaati ture jechuudha. Maaliif jennaan Aduwaa kana kan adda godhu jechuun waggaadhaan ni kabajamanii beekna. Dr. Abiy hanga dhufe piroojeektii gurguddaadhaan inni bu'uuressee kan inni ijaaraa jiru keessaa isa tokko kan ta'e kan dhiheenya kana eebbifamedha. Baatiin tokko yeroo Aduwaa kabajuudhaaf hafu piroojeektiin kun durseeti kan inni eebbifame akkasuma gartee yeroo gamtaan Afrikaadha wal gahuudhaaf deemu dursee kan eebbifamedha. Gamtaan Afrikaa keessatti taa'ame yookiin achi keessatti illee walgahiin taa'ame sunitti milkaa'eeti jira jechuudha. Akkasuma bakki gartee yaadannoo Aduwaadha bakka Aduwaa 00 jechuudhaan piroojeektii guddicha ammaa warri badhaadhinaa amman tana ijaaran kana jechuudha. Kan gartee haga ammaatitti hin taa'amne millikilleen galatoomaa jedhee ture kaaree isaa milliksuulleen ekeraan sun illee as baheeti galatoomaa hagarraatitti gartee waan nuti irra dabarsine kana nama nu bu'uuressin agarree ilmaan keenya itti nuuf uftanii jabaadha kan jedhu illee ergaa dabarfatee ture jechuu kiyya jechuun waan inni dabarfate kaa waan jedhe miti. Duuba Aduwaa kanarratti ammoo haala addaatu taa'ama jedhameeti kan eegamaatiin ture jechuudha. Bakki itti Aduwaan yaadatamu, bakki itti ayyaanni Aduwaadhaa kabajamu, bakki itti gootota kanallee itti yaadatamuu fi bakki itti guyyaa Aduwaadhaa itti wal gahameetiin kabajamullee bakka kana jedhameeti haala saniin jechuudha kan inni murteeffame. Fedhiin ijaarumsaa piroojeektii kanaatillee yaadannoo goototaatii fi akkasuma siidaa goototaa akkasuma gartee guyyaa ayyaana kabaja Aduwaadhaa bakka itti yaadataman jechuudha. Bakka gartee wareegamtoonni gootota Aduwaadhaa jedhamee ijaarame mira achitti akka yaadatamu kan jedhudha jechuudha. Duuba jarri kanumaan wal qabatee akkamitti gartee bakka nuti barbaanne malee akkamitti bakka biraatitti kabajaa zarrafii kan jedhudha. Akka barbaannetti bakka barbaannetti kabajaa kan jedhudha warri faanoo deeggaru jechuudha. Akkuma gartee dhaaduulee adda addaa fakkeenyaaf suuraalee dhaaduu adda addaa qabu Aduwaa kanarratti akkas goona kan jedhu agarsiisaati turanii yeroo garagaraatti fakkeenyaaf amma haga badhaadhinni dhufe kun yeroo takkanii irratti kan bal'inaan fiigicha uummata guutuudhaa tokko keessatti gaafa gartee inni waggaa gaafachaa turan dhaaduulee akkasii faannoon naakootu si eegaatiin jiraan illee gara lolaatiin deema dhaadannoolee akkasii kan dabarsan jechuudha. Yeroo garagaraatti warri kun haga tokko mirga dubbachuudhaan qaba waan ta'eef har'an tanallee haala akkasiisanii fi kan isaan itti qophaa'aatiin turan jechuudha. Garuu haa ta'uti waan kanarratti fakkeenyaaf ammoo warri biyya bulchaatiin jiru guututti koontiroolan jechuudha har'an tana warri irumaa'uu Aduwaa waan jedhamuun kaban jechuun ni danda'ama jechuudha. Warroota mootummaa kana waliin hojjetuu fi akkasuma gartee ilaalcha mootummaa kana warra deeggaru yoo taate malee jechuudha. Irra hedduun isaanii duriyyeen duraan fakkeenyaaf suuraa miilika uffattee yookiin ammoo inni waggaadhaa fi maal jettu sunniin takkattiin isin kabanya jechuudha. Warri ammoo kabajuudhaa fi lakkii bakka fedha kennaatitti kabanya yookiin ammoo bakka biyaasa bakka miiliki jiru sanitti kabanya jedhanii huccuu miilika uffatanii akkasitti gartee akkuma gaafa duraa san zarraf jechaatiin bahan ammoo akkanatti dullaadhaa fi bombii aaraa simataniiti addaan galan jechuudha. Kana fakkeenyaaf miidiyaa isaaniitu facaaseetiin akka gaariitti irraa dubbachaatiin turan jechuudha. Aduwaa kabajuun organ karaa nutti cufan akka gartee fakkeenyaaf bakka miilikitti hin kabanye nu godhan ayyaana Aduwaadhaa kabajaa mootii keenya ammoo gartee miilikiin akka waan isaan jaalatanii gaafa kan akkas godhanii har'an tan ammoo suuraa isaallee fayyadamuun dhorkan kan jedhudha. Garuu suuraa isaa dhorkoo osoo hin ta'inii akkaataa jarri waan jarri godhuudhaaf deemtu an kanarratti waanuma sirrii godhan jedheeti yaada. Dhaadannoo jarri dhiheenya kana agarsiisaatiin turanii fi karoorri jaraa kanarraati illee jechuudha. Deeggarsa faannoodhaa qabanii fi akkasuma jibbaa jechuun mootummaa kanaaf gaarii jechuuf malee baraan anachuun nuuf waan fayyada akkas nu godha kana jechaatiin hin jiru beeki kaan warri mootummaadha jechuuf iyya. Isaan akkaataa itti qophaa'aatiin turan sanii jechuudha. Aduwaa irratti walgeennee heddummaannee miiliyoona hedduun akkuma gaafa tura sanitti walgeennee waan barbaanne jenna dhiibbaa karaa dandeenyu goona fedha gartee gargaarsa akkasuma gartee yookiin ammoo jaalala faannoodhaaf qabnuu fi jibbaa mootummaa kanaa qabnu agarsiifna kan jedhu qophii akkasii irratti jechuudha. Warra
bakka itti gartee nageenyaaf illee itti qophaa'amee eeggamaatiin jiru san dhiisanii bakka feeretti goona kan jedhu warra akkasitti baan haala sanii addaan faca'anii jechuudha. Viidiyoon kun dheeraadha. Natu gartee beekaatiin haguma kana keessaa muree isin agarsiisaatiin jira malee jechuudha. Yeroo boombii aaraatiin fuulli gubateetiin fuula walirraa dhiqanidha. Akkana taanee akkana nu godhanii kan jedhudha. Haasawa waliin kan inni waraabame jechuudha. Duba haala kanaan jechuudha kan isaan kabajaatiin turan. Durii Adwaa kana gartee fakkeenyaaf kan kiyya jedhee qaama qalbiidhaan fudhateetiin zarra faqaaqeechaatiin oolu warra kana waan ta'eef karaa warraatiin haala kanaanidha kan tahamaatiin oola jechuudha. Duba walumaa galatti Adwaan jira alatti Adwaa hin fakkaatu. Amma nama lama bal'inaan kan inni kabajaatiin jiru jechuudha. Har'a kan kabajaatiin oole kan nuti agarre faannoo bosona jiruudhaa fi warra biyya bulchaatiin jiru warra badhaadhinaatii fi akkasuma gartee warra isaan deeggaru jechuudha. Malee karaa isaaniitiin homo tokko illee iyyuu hin agarre jechuudha. Jechuun haga dirree Adwaa 00 jedhamu bakka itti kabajamu jedhameetiin ijaarame san keessatti namoota gartee fakkeenyaaf waraanaan marfamee agarsiisa waraanaatiin marfamee achirratti kan agarsiifamaatiin ture waan ta'eef achi keessa warra mootummaadhaa waliin hojjetuu fi akkasuma warra ilaalcha mootummaa kana deeggaru taate malee warra finxaaliyyii gartee jibbaa mootummaa kanaa qabuu fi warra nuti faannoodha ofiin jedhu san tokkollee nu hin jiru jechuudha. Duraan bar haaluma agarsiisa Adwaa kanaan wal qabatee akkaataan isaan godhatan jechoonni isaan jedhan akka Oromoodhaaf irreechaati. Ayyaanni kun isaaniif duri akkuma isin hubetan jechuudha warra faannootii fi akka Oromoodhaaf irreecha akkamitti fayyadama Oromoon ayyaana qofaa miti amantummaa qofaa fi miti qabsoo bakka itti wal argu bakka yaada isaa kan itti ukkaanfame itti ibsatu bakka itti wal gaheetiin gartee akeeka isaa ittiin dabarfatu hegeree fuula duraa walii itti madhatu rimi isaaniif Adwaan akkasii jechuudha duraan kan nuti beeknu. Arran tana sochiin tokkollee hin turre jechuudha guutumatti jarris hin dhorkaman. Akkasuma hedduun isaanii akka hidhamanii jiranidha. Kan miidiyaan isaanii jechaatiin jiruu fi akkasuma gartee kan viidiyoolee garaagaraa kan isaan facaasaatiin jiran jechuudha. Bakka silaa itti kabajuu barbaannetti kabajuu nu dhoorganidha. Walumaa galatti bakka silaa Adwaan itti haa yaadatamu jedhame sanirraa warri illeen bakka gartee mangistiin oonagee nu ijaare irratti hin kabajnu kan jiruudhaan haala akkasii saniin jechuudha karaa isaaniitiin kan inni dabre jechuudha. Walumaa galatti bifa dallansuutiin kan isaan gartee keessa oolan jechuudha. Karaa biraatiin ammoo faannoonis haala kanaan jechuudha kan kabajaatiin oole waan kana kan hedduminaan kabaju dhugaa dubbachuu fi faannoo fi warra badhaadhinaati. Ayyaana Adwaa kana jechuudha. Dr. Abiy Ahmed akkaataa siidaa kanaaf yookiin Adwaa 00 kanarratti agarsiisanitti injifannoon kun kan sabaa fi sablammootaati keessattuu kan Oromooti. Warroonni gartee loleetii lolchiise kallattii afraniin warri lolchiise Oromoodha. Jiranaaronni gaafasii kan jiruudhaani kan Oromooti kan jiru haala akkasiisan mul'isanii turan jechuudha. Akkasuma karaa mootummaatiin ammoo agarsiisa waraanaa guyyaa goototaa akkasuma irratti agarsiisa goototaa kan jiruudhaani. Bifa kanaan loltuu agarsiisaati turan jechuudha. Haga gartee xiyyaaraatiitti xiyyaara samiirra balaliisuudhaatiitti akkasuma gartee loltuu kumaandoo akkanatti kun kan diimaa uffatee bifa kanaan agarsiisaati oolan jechuudha. Haasawa akkasuma asirratti Jeneraal Birhaanuu Juullaa Maarshaal Birhaanuu Juullaadhaa godhe keessatti jechuudha. Haasawa isaa inni achirratti godhe san hedduminaan kan qeeqa kaasaa jiru jara biraa jechuu kiyya. በየዘመኑ የሚነሱ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ይህንን እሴቶቻችንን ለመናድ በማሰብ ከፋፍሎ ሊያዳክሙን ደባ የሚሰነዝሩብን አንድነታችንንና ጥንካሬያችንን የአሸናፊነት መሰረታችን መሆኑን ስለሚረዱት ነው። እንደተለመደው ዛሬ የገዛ ዜጎቻችን በባንዳነት አሰልፈው በህዝባችን መካከል የጥላቻ ትርክት በመንዛት ሀገሪቱን ወደማያልቅ ትርምስ ለማስገባት ከመስራት በተጓዳኝ የሉዓላዊነታችንን የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ለመከፋፈልና ከኢትዮጵያዊነቱ ጽኑ መሰረት ለማውረድ ያልተቋረጠ የፕሮፓጋንዳና የስነ ልቦና ጦርነት የሚያካሂዱበት የአንድነታችን መሰረት ንደው ሊያዳክሙን ካላቸው ፍላጎት መሆኑ ግልጽ ነው። Jeneraal Birhaanuu Juullaa egaa haasawa waa'ee Adwaadhaatiin wal qabatu haasawa hedduun xumure booda jechuudha. Akkuma gartee seenaa keessatti diinonni Itoophiyaadha jechuun arran tana diinota Itoophiyaadha ta'anii jiran jechuudha. Kuni waan guddaadha jedheetti yaada karaa warra kanaatiin jechuudha. Jechuun jaruma baanaa beekee kaama asirratti diinonni Itoophiyaadha akkuma gartee seenaa keessatti dubbatamutti ummatuma gartee lammii kennaa baandummaadhaan sallafsiisee ummataa fi ummata walitti buusuudhaaf akkasuma gartee tokkummaan kenna kan gartee silaa biyya ittiin eeggannu kan injifannoo kenna ta'e san waan beekuudhaafi sannu qoqqooduudhaafi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti olola adda addaa oofuudhaani akka nuti gartee tokkummaadhaan biyya keenya hin eeggannee fi akka gartee nuti daangaa biyya keenyaa tokkummaadhaan hin kabajne akka luulaawinatiin hin kabajamneef jecha olola akkasiisan oofuudhaafi tokkummaa keenya diiguudhaafi walitti bu'iinsa uumee akka gartee biyya san keessatti dhumiinsi xumura hin qabne
du'iinsi xumura hin qabne akka uumamuudhaa fi propaganda akkasiisan tulabsamaatiin jira kan jirudha. Kana yeroo jiran akkanatti fakkaatutti warra biyya alaatti jiru kanarratti xiyyeeffannoon isaanii jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee fakkeenyaaf warri keessattuu gartee biyya alaa jiru warra akka Tiresikisti kun jechuudha. Dhalattoonni dhalootaan Amaara taatan kan makkalaakaa keessa raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtanii uummata keessa irratti hin dhukaasina akkasuma gartee hin dhukaasnu jedheeti warra faannootti dabalama jedhanii suuraa adda addaa kan kijibaalee ta'u yeroo garagaraatti agarsiisaati turan jechuudha. Amma duuba haasawaa Biraanuu Juullaa kanarraa akkaan hubadhetti wanni kun dhugumaatti akka jiru isaan keessa sochiin akkasii kun akka jiru fakkeenyaaf lu'uulaawwinnatiidhaa fi raayyaa ittisa biyyaa akka tokkummaadhaan waa'ee tokkummaa biyyaadhaa akka hin dhayne akka diina alaarraa itti dhufu ofirraa ittisuu hin dandeenye tokkummaa keenya akka eeggatu hin dandeenyedhaa fi warra akkas nurratti olola akkasiisan oofaa jiran akka uummanni waliin amannee fi uummata jidduutti illee gartee akka walitti bu'iinsi uummataa akka dhaabbata hin qabne yookiin ammoo gizar cabcafan jiran sun akka nu jidduutti ta'amuudhaa fi warra hojjetaatiin jiran ka jedhudha haalonni inni kaase jechuudha. Walumaa galatti warra federaalaatii fi warra faannoo kana jidduu hagamtaa akka gartee haalli hammaataa jiru. Warra dhalatootaan Amaara ta'anii fi akkasuma gartee warra mootummaa kana jidduu hagamtaa akka gartee haalli akka hammaataa jirudha. Kanaatu natti mul'ate jechuudha. Fakkeenyaaf haasawa Jeneraal Biraanuu Juullaatii fi akkaataa jarri itti dabarsaatiin turaniin wal qabate jechuudha. Faannoon fakkeenyaaf har'aan tana bosona keessaayi armaan kenna Adwaa jechuudhaani akkas bosona keessaa kan isaan gartee agarsiisaatiin kabajisaatiin turan akkuma reefuu isin agarsiisee kana jechuudha. Waan haasawa Jeneraal Biraanuu Juullaa kanarraa fakkeenyaaf amma isini maaltu isinitti mul'atame fakkeenyaaf amma jechuudha. Jarri amma kanumayyuu beekii Amaara irratti Amaara jumlaadhaan yazar cafcafaa irratti labsee yookiin ammoo jumlaadhaan Amaara arrabsee kan jedhu haala akkasiiti ammayyuu miidiyaan isaanii wal harkaa fuudheetiin qabanni ganama kana haasa'iyyuu kan isaan ittiin dubbachaatiin jiran jechuudha. Karaa Oromootiin dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko qabbanaa'aadha Adwaan. Akkuma isin beektan Adwaa kana keessattuu Haacaaluu yaadadha yeroo waa'ee Adwaa kana Adwaan ka Oromooti yeroo jedhamu ka Haacaaluun yaadadhaan Haacaaluun hagamta akka waan kanarratti hagamta akka inni hojjete qeerroon sababa Haacaaluutiin hagamta akka achitti argamte yeroo guyyaa ayyaana Adwaadha hagamta akka gartee kabajaatiin turan yeroo gartee Haacaaluun jiru san jechuudha. Duuba karaa Oromootiin qabbana guddatu ture jechuudha. Humaan agarrean walumaa galatti waan gartee karaa warra mootummaadhaan wal qabatu kan gartee mootummaa waliin tahamee faradoolee adda addaa kan sabaaf sablammootaa jedhamee agarsiifame akka duraanii sana ammoo lafa dhiitabeetiin akkasitti kan agarsiisan an hedduun agarre jechuun warruma dhiheenya mootummatti qabuu fi muraasa yoo taate malee jechuudha. Jechuun Oromoon duraanis ni kabajachuu fi miti ayyaanni kun dhugaa dubbachuu fi kanuma warraati warrumatu kabajataa jechuudha. Oromoon yeroo kana keessatti ufiifuu ajjeefamaa gabrummaa hamaa keessa ture akkuma gartee Xaaliyaanni ariina jedhan sanitti Oromoon akkasumatti ari'amaati ture qeerraa buqqeeffamaatumaan ture. Bilisummaan gaafsanii faayidaa gartee Minilik irratti hundaa'ee faayidaa gartee aangoo Minilik qofaa fi gartee bilisummaa warri gaafsan godhe ka jirudha. Oromoon takka gartee waan kanarratti waan kiyya jedheetiin kabajee hin beeku. Oromoon garuu ammoo akka biyyaatitti seenaa gurraachotaa yookiin ammoo seenaa Afrikaanotaa jedhamee waan kabajamuu fi haanuma kabajamu malee Oromoo bira duraan illee ni jirachuu fi miti garuu kan ammaa kunis hedduu qabbanaadha. Oromoon nan ilaallatu akkuma jechaatiin ture arras homa akkasiitii jechuudha kan mul'achaatiin jiru. Fakkeenyaaf gaafa sanitti bar amma Adwaa kana fakkeenyaaf nama tokko Adwaa kana leellisaa yookiin ammoo Adwaa kana kan Oromooti jedhaa faarsaa Minilikiin kabalaaleffatu faaratu jira. Ammoo tokko kan gartee Miniliki sanuu profaayilaa irra watellee argineeti jira Oromoo jechuudha amman tana. Warra santu irra sirriidha jedheeti yaadaan. Mootii yeroo sanii Miniliki waan ta'eef yeroo sanitti fedha Miniliki irra dhaabbatameeti kan lolamaatiin ture waan ta'eef faallaa waan kanaatiin natti fakkaata namni gartee Adwaa leellisaa Minilikiin jibbu jechuudha. Haasawa Jeneraal Biraanuu Juullaa kabaja ayyaana Adwaa kanarratti godhe yoo dhageeffattan gara daqiiqaa 18 akkasiidha kan inni haasawee waan naannoo Amaaraatiif akkasuma mootummaan federaalaa keessa waliin jiru akkam akka ta'e ni hubattan jedheeti yaada. Ani kanumaanuu wal qabate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma yoo xiiqimaa wal balleessuu taate malee warri afaan tokko dubbatu Oromoo fi Oromoon aangoodhaaf osoo isaan gartee Oromiyaa irratti osoo aangoodhaaf jedhamee fakkeenyaaf kaleessa haasawaa karaa wabootiin godhame waa'ee marii araaraatiin wal qabate akkasuma biyyatti deebi'uu isaaniitti wal qabate kaleessa illee isiniif dhiyeesseetiin ture. Waa'een isaan irratti walii galuu dadhaban aangoo qofa irratti aangoo tana Oromiyaa tana addaan qooddatanii akkasumatti yoo gartee waliin bulchan osoo gartee kanaanis lakkiin ta'u kanalleen ta'u osoo jedhamu jidduu kanatti maaltu akka godhamaatiin jiru maaltu akka tahamaatiin jiru waan namatti akeekuu natti fakkaata. Osoo isin gartee fakkeenyaaf ofii keessanii fi yoo keessanitti illee akkasitti gaarreeffattan Oromiyaa ammoo wal ijaaree fakkeenyaaf bar waa'ee lolaa dhugaa dubbachuuf amma kan wabootii fi kan naannoo Amaaraa anamma akka nama tokkootitti jechuudha dhiifamanne naa godhaa kan naannoo Amaaraa kan faannoo kanaa fi kan waboo yoo fudhanne akkaataa ka'umsa fakkeenyaaf amma isaan akka lola shanyii yookiin ammoo akka gartee gaafa duraa Oromoo tahuudhaaf lafaa ka'i jedheetiin wal kakaasaatiin ture qeerroolleen ittiin qabsaahaatiin ture akkasumatti gartee artistoonni kennalleen akkasitti wal dammaysanii aartiidhaan akkasitti deeggarameetiin ture san jechuudha. Haala akkasiisan keessa jiran jechuudha. Guyyarraa waan isaan jabaataa jiranidha kan argaatiin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma Adwaa yeroo duraatiif kan akkanatti kabajame kan agarra jechuudha dhugaa dubbachuuf.
kana chumarinni haga finfinneedha guutuu biyya sanii keessatti jechuudha warri isaan deeggaruu fi gartee kan nagahaan biyya keessa jiru agam akka gartee wal ijaaraniitiin walitti hidhataniitiin hagam takka akka jiran akkasuma gartee karaa mootummaatiin hagam takka akka gartee sodaan jiru kan namatti mul'isuudha jedheetii yaada. Kanaafuu kennaa fi gartee kan isaanis wanni itti addaan godhu Oromoon qoqqoodamiinsa qaba. Fakkeenyaaf inni kaane inumayyuu kan gartee waboo abaaraa oolutu jira kan mootummaa kana deeggaru bakka mootummaa Oromooti yookiin ammoo Oromoon bilisoomeeti jira kan waboo irratti dhakaa darbatu tokko lama miti jechuudha. Akkasuma gartee kan waboo deeggarus akkasuma kan ammoo gartee mootummaa kanas waboos kan deeggarre kan abdii biraa keessa jirullee hedduu jechuudha. Oromoon bakka 4-5 akkasitti qoqqoodameeti kan inni jiru jechuudha. Warri kan hin dubbannellee yoo waa'ee nageenyaadhaatiif tahe malee walumaa galatti akka waan gartee fakkeenyaaf namni Amaaraaf jedhee qabsaa'aatiin jiru faandoodha jedhanii akkasitti kan isaan fudhatan aartiidhaan deeggarame mallaqaan deeggarame haala akkasiisaniin jechuudha kan isaan socho'aatiin jiran maqaa tokkocha gartee faandoo jedhu yookiin Amaara jedhu isaan qofaan jechuudha kan isaan socho'aatiin jiran waan ta'eefidha kan kana jechaatiin jiru jechuudha. Duuba kanaafuu isaan eega akkasitti isaanii wal qabaniitiin jiran akeeka addaan fagoo ka qabdan isaaniini asii warra afaan Oromoo tokkocha dubbattaniin ammoo ilaalcha siyaasaadhaatiif yookiin ammoo waa'een aangoo namatti mi'ooytee kophaa kiyyaan akkasii koontiroolaa qofaadha sallafa kaa'aati. Karaa ummataaf dimokiraasii ta'een karaa gartee waliin bulchuu ta'een karaa siyaasa hammayyaa addunyaan isin duratti qaroomattee ittiin tarkaanfatteetiin bulchaa jirtu san irratti osoo as deebitanii waliin bulchitanii isiniin jenna kanaadha wanni aduu irratti ta'ee kan haga ammaatitti argaatiin jiru jechuudha. Ani Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.